Hayyoolitti deebinee jirraa Riittaa Shoo Televezyiinii Afaanaatiin daawwachaa jirtan. Bakkuma torbanni irratti dhaabni irraa itti fufna. Mudannoo tokkoon yaadadhe. To'attuu tiraafikaa dubartiidha. Fagoodha. Daandii qaxxaamuraa kan jedhamu kanarratti dhaabattee bitaa mirga lallaalaa sochii jiru in to'atti. Tokko fagoodhumaan gaafa ishii argu konkolaachistoonni tokko aanzaayitii yookaan immoo foobiyaadhuma to'ataa tiraafikaa kan qaban hin jiru. Waanuma gaafa to'ataan tiraafikaa isaa ilaalu bakka seenan kan dhaban hin jiru. Jennaan rifate baay'ee tokko garuma ishiin itti dhaabatte kana akkas naanna. Edaa sababiin inni itti rifate fireechaan garanatti mul'isu hin hojjetu. Jennaan ijuma keessa ilaalaatuma akkan echaatuma ijaan itti agarsiisaa gara ishii seeni. Dhaabsistee maali ani hojiirra jira maali seerri akkasii kana baratte konkolaachisaa tokkorraa kanatu eegamaa jennaan maal godhu fireechaa garana seenu kanatu hin hojjenne waanan godhu dhabeeti. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa. Warshaalee saamunaa fi ditarjentiif, kallee fi sibiilaaf, warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan. Soodiyem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo, alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo, liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laafsaa, soodiyem laawuriis itirsalfeet SLES, salfariik aasiid, kokodaayitaanolaamiid CDEA. Kookamaayidoo Beetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riittaa Shoo. Hayyoolitti deebinee jirraa Riittaa Shoo Televezyiinii Afaanaatiin daawwachaa jirtan. Gargaaraan Inspektaraa Warqinaa Sarbeessaa itti gaafatamaa kutaa tiraafikaa poolisii godina Shawaa waliin haala sochii tiraafikaa godina Shawaa keessatti jiru maal fakkaata? Jijjiiramni argame akkamitti dhufe kan jennu muuxannoo irraa qooddachaa jirra. Meegaa walitti deebinee jirra. Tarii gaheen keessan hagam tokko ulfaataa akka ta'e daandii qaxxaamuraa kanarratti daqiiqaa 5 yoo sun jiraachuu baattan walitti bu'iinsi konkolaataas ta'e walitti bu'iinsi namaa balaan uumamu maal akka ta'e namni konkolaachisuun beeku waan ta'eef daqiiqaa 5 caalle keessatti bakka isin jirretti sochiin tiraafikaa baay'ee tokko ulfaataa akka ta'e nan beeka. Waa'ee dhuma teekinooloojii kanaa gaafa haasofnu Jaappaan self drive konkolaataa shufeera malee deemu uumtee jirti. Tarii gara fuulduraatti bakka to'ataan tiraafikaa hin jirretti teekinooloojiin tiraafikoota lafa teechisu yookaan immoo lakkoofsa isaanii hir'isee sadarkaa sanitti deemuun hin danda'ama. Tarii smaart siitii kana wajjin wal qabatee smaart tiraafik siistamii kana wajjin wal qabatee to'ataan tiraafikii hin barbaachisu jedhamu hin jira laata akkuma self drive jedhamu kun self tiraafikiin kun hin dhufaa laata? Gaaffii gaariidha. Amma yeroo baay'ee dadhabbii qaba akkuma jennee kaafnu teekinooloojiin immoo akkuma ati kaafte biyyoonni guddatan baay'ee nu gatanii deebaniiru. Amma tarii yoo rabbi jedhinus akkuma fakkeenyatti gaafa kaafnu smaart siitii jedhanii magaalonni Oromiyaa baay'een guddinarra jiru. Shaggar fudhachuu dandeessaa kan akka Adaamaa kan akka Shaashamannee smaart siitii ta'aa jiru jechuudha. Smaart siitii jechuu duwwaa odoo hin taane tajaajilli nuti kenninu immoo smaartii ta'uu qaba. Keessattuu jalqabbiin magaalaa Adaamaa keessa jiru amma xiyyeeffannaan kennameefii jira. Xiyyeeffannoon kennameefii ka'umsi jiru gaariidha. Kaameraan adda addaa iddoo adda addaatti karaa irratti dhaabbatee jira. Kun siyaasa tiraafikii gaarii godha. Yes. Biyyoonni guddatan sisteemni isaan tiraafikii sochii tiraafikii itti fayyadamanii ittiin hojjetanii smart traffic management system fayyadamu. Kana jechuun maalidha? Magaalaa keessatti kaameraa jiru kana smart traffic management systemiidhaan wal qabsiiftee sochii tiraafikii to'achuun hin danda'ama. Gara fuulduraatti warri magaalaa yaaduu danda'u tarii iccitii isaanii akka jalaan baanee fi sisteemni kun soofteerii mataa isaa danda'e qaba. Ifa konkolaataa daandiirra jiru kan
mallattoo agarsiisu kanaan konneekti goota. Viidiyoo konneekti goota. Seensarii adda addaa konneekti goota. San booda teessee kompiitaraan teessee to'atta jechuudha sochii tiraafikii. Faayidaa isaas baay'ee biyyoonni arganii jiru. Tokkoffaa irratti gaafa teessee to'attu naannoo kamitti sochiin tiraafikii baay'atee kan jedhu ilaalta teessee. Faayidaan inni siisteemni kun qabu. Sochii naannoo san jiru ilaaltee murtee mataa keetii fudhatta. Yoo sochiin baay'ate yoo karaan cinqamee maal jedhe hojii sanitti seentee sirreessitaa jechuudha. Inni lammaffaan balaan tiraafikii akka miidhaan geessifne to'achuuf si gargaara jechuudha siisteemni. Sadaffaa irratti humna namaa tiraafikii magaala keessa akkaatti baafnee dhaabnu kana seef goota. Kanaaf siisteemni kun tarii gara fuulduraatitti yoo rabbi jedhe biyyi keenya guddina irra jirti waan ta'eef akka biyyattiitti magaalli ismaartii ta'an kun sochii tiraafikii kan hawaasni kun baay'ee sochii tiraafikii duwwaa odoo hin taane ismaartii siitii gaafa jennu tajaajilli hundi kennamu mana murtii haa ta'u waajjira poolisii haa ta'u waan ta'eef teekinooloojiidhaan ismaartii ta'uu qaba maqaa duwwaa ismaartii jennee dhiisuu odoo hin taane bifa saniin tarii sochiin tiraafikii gara fuula duraatitti bifa kanaan kan to'atamuu fi humna namaa qisaasa'u kanas seef kan godhu duratti nu ta'uu danda'a jechuudha. Kana gochuuf immoo waan baay'ee hojjechuun nurraa eegama jechuudha. Fakkeenyumaaf amma mee asumatu gaafii na gaafataa miti ani gaafii tokko si haa gaafadhu. Buufanni konkolaataa yeroo hedduu magaala keessatti maaliif gara caafitti ba'ee ijaaraman beektaati? Sochiidhuma jiru kana hojii wal qabatee waan dhiphachuun kun hin jira jedhee waan yaaduuf akkas taa'ee yaada. Haa ta'u innis nan fudhaa. Garuu ismaartii siitii ismaartii tiraafik manaajimantii siisteemii kana gaafa hojjettu tokkoffaa konkolaachisaa irratti hojjechuu qabda. Konkolaachisaan amma maal jenna kiflaa garii gara baadiyyaatii dhufan kuni amala baadiyyummaa qabatanii gara magaalaa seenu. Kanaaf buufanni konkolaataa magaalaan alatti kan ijaaramu saba mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Naamusa akkasiisan qabatanii magaala keessa yoo seenan konkolaachistoonni siisteema amma siin jedhe kana fayyadamuu dhiisuu danda'u balleessuu danda'u. Kanaaf sammuu konkolaachisaati irratti naamusaan irratti hojjechuu qabna. Inni lammaffaan immoo konkolaachistoota biyya keenya keessa jiran akkuma beektu konkolaachistoota tajaajiluu hin dandeenye hundatu tajaajilaa kan jiru. Isaan karaa qabachuu qabu. Smart City humna yoo jenne bifa kana lamaaniin yoo fayyadamne fuula duratti nutullee tiraafikii akkasii ta'uu dandeenya. Egaati Harargee lixaa to'ataa tiraafikaa baay'ee jaalatamaa fi hojii keetiin amanamummaadhaan halkanii guyyaa bifa bareedaa ta'een konkolaachistoota biraayis hooggantoota kee biraayis akka godinichaatti illee adda durummaadhaan baay'ee to'ataa tiraafikaa ajajamtu akka turte quban qaba. Sadarkaa hooggansaatti gara godina Shawaa Bahaatti erga dhuftee booda egaati godinni Shawaa Bahaa xiqqooshii sochiin daldalaa kun ho'aa ta'e daandiiwwan garaagaraatiin keessatti seena waan ta'eef aanaaleen garaagaraa godina keessa jalatti Adaamaatti dhiyaatan hin jiru. Sochiin daldalaa ho'aatu keessatti deemsifama waan ta'eef sochiin tiraafikaa baay'ee tokko ulfaataa akka ta'e quban qaba jechuudha. Ergaatii dhufte garuu akka muuxannootti illee waan ka'uu danda'u rakkoowwan jiran komii hawaasaati tokko akka rakkootitti baay'inaan kan ka'aa ture. Rakkoo san immoo qorattee kallattii garaagaraatiin waggaa tokko keessatti jijjiirama guddaa fiddeerta. Siistamni ati itti milkoofte kun maalinni keessumattuu smart communication waan jedhu tokko akka hordoftu dhageen jira. Even jijjiiramoota argaman keessaa sochii tiraafikaa godina Shawaa Bahaa keessatti jiru balaadhuma ga'aa wajjin wal qabatee gaafa ilaallu parsantaa 40 waggaa tokko keessatti akka hir'ate haalli sochiin tiraafikaa bareedaa ta'e haga koomishinaatitti akka mul'ate quban qaba jechuudha. Kanuma wajjin wal qabatee rakkoowwan gurguddaa gara hojiitti gaafa seentu ati ilaaltee fi furmaan ati itti keessee maali? Tole ani Shawaa Bahaa ergan dhufe waggaa tokkoo fi ji'a jaha guuteen jira. Darbee hooggansi hin hojjeta. Rakkoon tokko turee jira godina kana keessatti keessattuu hamiin gara tiraafikiitiin wal qabatu turee jira. Qajeelchi muummee kan poolisii Oromiyaas rakkoo kana yoo furmaata gochuuf waan sisirreessan hin jiru.
Ani ergaan dhufee garuu wanni namnis ragaa ba'uu danda'a. Qajeelchi muummee Koomishinii Poolisii Oromiyaas ragaa ba'uu kan danda'u jijjiirama guddaadha kan jiru. Jijjiiramni kunis akkasumatti kan dhufe odoo hin taane tokkoffaa nuti hooggansi amma jirus hojii nama tokkotti kennite tokko keessa deemtee ati hojii san buutee balleessuu hin qabdu. Qaama hojii hojjetu kanatti hojii san safartee itti kennita. Namni sun hojii itti kenname san hojjetee gabaasa torbee lama kan nuuf kennamu nuti koomishiniidhaaf gabaasa kan goonu jechuudha. Kanaaf warri aanarraa daandii saffisaa lamaan dabalatee shawaa bahaa jala jiran beekta. Qaama guyyaa guyyaarra deemtee ati waan adda addaa qajeelfama buuftee namni sun akkaataa inni itti hojjetu harkaa bada. Garuu miseejiin haa ta'u ergaan haa ta'u hojii akkasii hojjedha gabaasa torban lamaan dhiyeessaa jettaa karoora baastee kennitaa fi bakka rakkoon jirutti immoo deemtee hin qorattee furmaata goota. Deeggarsi bakka jirutti immoo ejensii geejjibaa godinaa wajjin deeggarsa goota. Sisteema kanaan fayyadamneet komii gara tiraafikiitiin ka'u san I am sure yeroo ammaa komii baay'een rakkoon hin jiru jechuuf yaa'u darbee ammas gara tiraafikiitti hamiin baay'een baay'ata waan ta'eef rakkoon darbee jiraatus kan durirraa fooyyee qaba. Sisteemittiin immoo kana fooyyessines hojii itti kennine hojii sanirraa fudhachuudhaan deebii kennuudhaan safaranii fudhachuudhaan bifa gaarii ta'een itti loluun odoo hin taane yaamtee bifa gorsa ta'een kan dideemoo caafitti ba'ee komiin itti baay'atu murtee of keessaa baasuudhaan bifa saniin hojii fooyyee qabu akka shawaa bahaatti hojjechaa jira jechuudha. Baay'ee bareeda. Tarii jijjiiramoonni jiran ka'amma fakkeenyaaf balaawwan hambisuu wajjin wal qabatee yaa'iinsa isaa sirreessuu kana wajjin wal qabatee akkasitti kaa'uu dandeenya? Amma balaan kaa'uu hin dandeenya. Balaan bara darbeerra amma kurmaana tokkoffaa hojjennee jirra. Balaan baay'ee balaa 41 kan gadi buusne jechuudha. Balaan akkasii hir'atee hin jiru. Kanaaf gargaarsa rabbiitiin waan isa osoo gargaare hojjennee duwwaa odoo hin taane balaa kana gadi buusuu dandeenya waan qabatamaa jiru jechuudha. Akkuma xiqqaatti godinni kun seentarii daldalli adda addaatti baay'atu. Daandii saffisaa dabalatee akkuma isin jedhe sochiin tiraafikii akkuma biyyattiitti kan itti baay'atudha. Daandii saffisaa lamaan siisteema mataasaa danda'e qaba waan ta'eef baay'ee nu rakkisu. Fakkeenyaaf gabatee malee humnaa ol feetee daandii san keessa seenuu hin dandeessu dhorkaadha waan ta'eef sun baay'ee nu rakkisu. Rakkoo guddaa kan nuti ta'aa jiru sararoota akkasii kan hin taane buufata konkolaataa adda addaa keessatti hir'ina humna namaa dabalatee bal'ina lafa shawaa bahaa kana tokko to'ataa tiraafikii dhaabdee rakkoo kana hambisuu hin dandeessu. Kanaaf rakkina humna namaa qabnu walitti tiksinee ejensii geejjibaa wajjin akkasiin kan goonu malee rakkina humna namaa hin qabna. Dabalataan rakkoon daandii isa guddaadha. Fakkeenyaaf naannuma Awwaashirraa ka'ee Mataaraa haga dhufee Adaamaa galutti haalli daandii teessuma lafaa sun waan mijataa hin taaneef balaan yeroo adda addaa baay'ee uumama jechuudha. Yaa'iinsa tiraafikaa si'a taate godin tokkos ta'e magaalli tokko yoo gonfate bu'aaleen argamuu danda'an maali lafa kaa'uu dandeenya? Yaa'iinsi tiraafikii yoo milkaa'e bu'aa hedduu argatta. Fakkeenyaaf balaadhuma nama sii kaasu kana rakkoon tiraafikii sochii tiraafikii sirrii taanan lubbuu namaa caalaa wanti nama isheenessu hin jiru waan ta'eef balaan tiraafikii ga'u qabeenya irra ga'u lubbuu namaatirra ga'u sochiin tiraafikii yaa'iinsi tiraafikii sirrii taanan hin jiru jechuudha. Lammaffaa irratti ikoonomii biyya kanaa keessatti sochiin tiraafikii murteessaadha jechuudha. Wantoonni biyya alaatii galan daldalli adda addaa sochiin daqiiqatti ta'u hundi biyya kanaaf gahee qaba jechuudha. Nuti amma konkolaataa guddaa Jibuuti irraa dhufuu waan adda addaa fe'ee biyya alaati irraa galchu kana wanti isaan fe'anii dhufan biyya kanaaf waan murteessaadha. Kana waan ta'eef ikoonomii biyyattii kanaatiif illee yaa'iinsi tiraafikii gaafa bilisa ta'e baay'ee murteessaadha jechuudha. Daldala seeraan alaa gaafa jedhamu qaamni dhimma kana kallattiidhaan to'achuu danda'u inuma jireedha yaada.
konkolaataadhumaan hojjetama waan ta'eef gaheen tiraafikaa maali? Maaliif godinni keessan aanaaleen tokko tokko magaalaa Adaamaa kan wajjin baay'ee tokko walitti siqanii jiru waan ta'eef daldalli gurguddaalee keessatti adeemsifamu. Magaalaan Adaamaa magaalaa baay'ee ariitiidhaan guddachaa jirtu Smart City kana wajjin wal qabatee illee kallattii garaagaraatiin bifa bareedaarra jirti. Magaalittiin Smart City kana wajjin wal qabatee kaameraadhaan baay'ee tokko akka ajaa'ibaa taatee jirti waan ta'eef jijjiiramni guddaa hin jira. Garuu ammas gidduu gidduutti harcaatiiwwan jiran akka gaazexeessaatti illee rakkoowwan sochii tiraafikaa gonfachiisan keessaa waan dhaga'uu fi ilaalu tokko hin jira. Daldala seeraan alaa yookaan kontiroobaandii kan jedhamu kana konkolaattonni waa akkasii fe'anii magaalaa Adaamaa keessa seenanis ta'an babba'anii waan isaan fe'anii deddeeman kan wajjin wal qabatee tarii seera tiraafikaa guutuudhaaf waan seera qabeessa hin taane qabatanii dhufu waan ta'eef namas qabeenya argatanis karaarraa barbadeessaa akka deeman hin kaa'e jechuudha. Nuti illee akka gaazexeessaatitti waan qabatamaa waa ijaan argine hin jira waan ta'eef. Rakkoowwan akkasii kana ammatti dibbeedhaanii rakkoo kana kaasuun haalli biyyi teenya keessa jirtu hin eeyyamu waan ta'eef namoonni rakkoo akkasii keessatti jirtan harka ofii sassaabachuun gaarii akka ta'een dhaamsa dabarsaa akka gaazexeessaa tokkootitti waan kana xiqqeessuudhaaf balaa kana hir'isuudhaaf qaama ilaallatu wajjin akkamitti hojjechaa jirtan immoo kallattiidhumaan qaamni waan kana hojjetu hin jira. Siniin ala namni konkolaataa dhaabsisee sakattaa'isuu danda'u kan immoo hordofuu danda'u hin jira. To'ataan tiraafikii karaa irratti odeeffannoo guddaa qaba. Konkolaataadhaanis haa ta'u amma daldala seeraan alaa jettu kana tiraafikiin karaarra dhaabbata waan ta'eef odeeffannoo qaba jechuudha. Kanaaf tiraafikiin kamiyyuu daldala seeraan alaa gaafa arge qabuu danda'a jechuudha. Qabuu irratti darbee immoo qaama jiruuf heeruu kennee humna dabalachuudhaan daldala seeraan alaa to'atee galchuun aangoo isaaf kenname jechuudha. Baay'ee bareeda. Tarii balaa tiraafikii sababoota uuman keessaa akkuma jenne loojistiksiin tokko tokko hanqachuun isaa akkuma jette daandiin tokko tokko konkolaachistoota haaraa ta'anii fi mallattoon tiraafikaa jedhamu kun baay'ee murteessaadha. Xiyyeeffannaan waan itti kenname natti fakkaata. Keessumattuu konkolaachistoota karaa fagoo dhufaniif kan hiraaromne yoo ta'e bokkaadhaan aduudhaan balaadhaan kan caccaban yoo ta'e konkolaachistoonni bakka naannoo hin qabnetti yeroo naanna'an balaan dhufu hin jira. Lafoo deemtonni illee mallattoo sirriitti konkolaachistoonni kan hin argine lamaanuu kan hin argine yoo ta'e ammallee lubbuun namaa hin qisaasaa jechuudha. Kanarratti akka godinaatitti hanqinni gama kanaan jiru maal fakkaata? Balaan kan ga'u baay'inaan hir'ina konkolaachisaatiin kan ga'u jechuudha. Kanaaf hir'ina konkolaachisaa jalatti immoo wantoonni rakkoo ta'an kan ammaati kaaste rakkoon daandii fakkeenyaaf naannoo daandii fantaallee kana yoon si fudhadhee baalli adda addaa karaa irratti margeeti gaafa konkolaataan tokko karbii irraa dhufu konkolaataa biraatiin walitti bu'ee balaa kan uumu jechuudha. Kanaaf haalli daandii murteessaa waan ta'eef paarsantii asii kaa'uu baadhullee baay'inaan balaan kan ga'u rakkoo konkolaachisaa of eeggannoo gochuu dhabuudhaan jechuudha. Mallattooleen kunneen garuu murteessaa. Mallattoolenis murteessaadha sirriitti. Mallattoon konkolaataan karaa deemu tokko mallattoon calliseetuma karaarra kan dhaabbatu miti. Hiika mataasaa danda'e qaba. Mallattoon kan federaalli yeroo karaa hojjetan dhaaban hin jiru. Dabalataan immoo kan naannoo sanitti warri aanaa itti fayyadaman hin jiru. Konkolaataan kamiyyuu deemu mallattoon tokko arginaan sababa tokko miti kan dhaabbatu mallattoon. Mallattoo sanitti odoo fayyadamne balaa san geessisuu dhiisuu dandeenya. Baay'ee bareeda. Akka waliigalaatti mee madaalliin yaa'insa tiraafikaa akka godina kanaatti erga itti dhuftee jijjiirama jiru maal fakkaata? Akka muuxannootitti illee nurraa magaalonnis ta'e bakka biraatti osoo babal'ate kan jettu gaafii kiyyeessa xumuraati. Ani akkuma dura sii kaase ofii kiyyaa fi hooggansatti ergan dhufe uumama kiyyaan nama cinquu barbaadu. Maaliif namni hojii ofii itti amanee sammuu isaa itti amanee hojjechuudha qaba. Gabaasa barbaada, gabaasa qulqulluun barbaada. Bakka itti rakkoon jiru nama tokko ijaaraa deemta. San bira kan darbe akkuma isin jedhe tarkaanfitti deemta. Kanaaf muuxannoon addaa nuti hojjenne kan akka godina kanaatitti yoo jiraachuu baatellee hariiroon walitti dhufeenya waliin mari'achuudhaan rakkoon iddoo uumame immoo furmaata gochuudhaan nuti akka carraa ta'e
qajeelcha muummee poolisii Oromiyaattis wal dhiyeenyaan jirra waan ta'eef isaanis daandii saffisaa keessatti to'annoo adda addaa yeroo adda addaa hin gaggeessu waan ta'eef gara asumaan isaanis galateeffachuun barbaada. Waliin dubbanneeti waliin mari'anneeti hojii kana hojjechaa jirra waan ta'eef bifa saniin yoo hojjenne jijjiirama Smart communication uumuu dandeenya jechuudha. Hayyemee gama kiyyaan gaaffileen jiran xumuramanii jiru. Deebinee yaa'insa tiraafikaa baay'ee milkaa'e akka godina kanaatitti milkeessitanii deebinee akka wal arginu keessumattuu Smart City Adaamaa kan wajjin wal qabatees ta'e Smart Traffic Systemii kana haala lafa qabsiiftanii waan jiru deebinee uummata keenyaaf akka qonnu abdii guddaan qaba. Nama galateeffattu ergaa dhaammattoo jiraatu carraasii kenna. Gama kiyyaan guddaa galatoom. Tole ergaan ani qabu walumaa gala ogummaa kanarraa akka jirrutti waan waaqnis jaallatu waan namnis jaallatu hojjechuu qaba. Maaliifan kana sii kaasaa tarii nama hunda jechuu kaasuudhaaf natti ulfaata. Namoonni maqaa tiraafikii to'ataa tiraafikii kana balleessantu hin jiru nu keessa. Faayidaa adda addaatiin karaatti ba'ee waan adda addaa faayidaa isaaf hin malle fuudhuudhaan badii odoo arguu bira darbuudhaan konkolaataan naamusa barreeffame san dhiisuudhaan akka seeratti konkolaataa yoo dhaabde mariirra odoo hin buune nagaa kennitee dhaqxee waan gaafattu gaafachuu qabda. Namoonni naamusa akkasii caafitti ba'e kana irra jiran kabaja ogummaa kanaatiif kabaja hawaasa kanaatiif akka ogummaa kanarra jirrutti waan gaarii yoo hojjenne gaariidha kan jedhu dhaamsa isaaniif dabarsa. Galateeffachuu kan barbaadu baay'ee ogummaa kanarratti kan gargaarsa guddaa kan nu godhan mana kana jechuudha. Poolisii keessatti kaayyoo qabaachuu qabda gara poolisii gaafa seentu. Malee yeroo ittiin dabarfachuuf yookaan waa tokko ittiin waan hojii dhabdeef hojii waan dhabdeef odoo hin taane dursee mana kana kan galateeffadha. Ittaansuudhaan naannoo Harargee lixaatitti hojii gaarii hojjechaan ture. Hooggansi naannoo sanirra jiran ammallee galateeffachuun barbaada. Dabalataanis qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa hundumaa poolisii Oromiyaa waliigala isinan jaaladha isin galateeffachuu barbaada kan jedhu kaasuu barbaada. Guddaa galatoomii waamicha kiyya kabajuudhaan waanuma muuxannoodhuma to'ataa tiraafikarraa qabdee haga hooggansatti deemsa keessa dabarte maal fakkaata? Muuxannoo kennu qooddee jirtu waan ta'eef maqaa daawwattoota televezyiina Faanaa Riittaa Shootiin guddaa galatoomii siin jedha. Galatoomii. Hayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya gargaaraa inspektaraa Warqinaa Sarbeessaa itti gaafatamaa kutaa tiraafikaa poolisa godina Shawaa Bahaa waliin taasise kana fakkaata. Torban keessummaa kabira taphoota babbareedoo kanneen birootiin haga walitti deebinutti qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa Daayirektarri kiyya Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaati. Ispoonsarri sagantaa kanaa Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Abbukkii Protocol gama ispoonsara uffataatiin na waliin ture. Haga torbanii horaanaa bulaa. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopil beetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals, ispoonsara Plaatineemii Riittaa Shoo.